Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa afaa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma jalqaba irratti argitan kana waan kaleessa kutee irraa hambisee kunoo jalqaba irratti isiniif intini godhee jira argitanii jirtu waan baay'ee nama intini jedhu miti kunoo ammayyuu buna dhuguuf jira xiqqoo ishii kaameraa maanii hin qabu kana rakkoon jirtu immoo kana beekadha. Kanaaf akkasitti nama sin bukkee jiraate yoo nama kaameraa isin waraabu qabaatan malee ofirraa yoo siiskitan hin ta'u. Kanaaf walumaa galatti muluu keessaa mul'isuu hin danda'u isiniin jechuu jaaladha. Egaa kunoo kana fakkaataa kanumaan xumuree jira wanti namni kaleessatti dadhabaa ture. Daqiiqaa sanaa ol yoo baay'ate suniyyuu turtii sa'aatii meeqatiin irraa deeme inoof waayifaayin koo badaa jechuudha. Ijoollee baay'een immoo jechuudha akkasuma gaaffii baay'ee na gaafattanii. Gaaffiin kun jechuudha ijoollee baay'eedhaaf kana dura dubbadhee jira. Mee fakkeenya waayifaayin tootuni jechuudha ishee kana hin binne ani achi jechuudha. Giiftiin naa dhufe hin beekta yoo ta'e aappii tiimoo tokko yeroo baay'ee uffata waa irraa xalabuuf bara haraarra dhufe yeroo sana jechuudha. Bara haraa sana sababeeffateeti giiftii naaf ergee uffataawwan adda addaa wajjiniin jechuudha. Garuu humna hin qabdu bootaa maratti hin hojjetti amma yoona ishumaanan hojjetaa jira. Maaltu wal darba seetanii itti guutuu gaafa dhaqu jechuudha. Kajiyaa birrii 300 itti guutama ishee kanatti jechuudha. Garuu immoo kan teeleen dhufanii manatti isiniif qaxxalanii qafoos yookaan isaan irraa bittan immoo jechuudha. Qafoo qofa birrii 5,000 irraa bittanii achii booda ji'aan immoo birrii 800 kaffalama. Santurra aarii fidhallee santurrallee gizee hunda hojjeta. Maaliif ijoolleen gaaffii kana gaafatanii jirtanii yeroo baay'ee jechuudha nan dubbadhan jedha waan bira gaaf dubbadhe keessa irraaffataa ture. Kanaaf waayifaayin kuni walumaa galatti tokkoffaa immoo isa kana baay'ee deemu malee naaf hin ta'u akkuma argaa jirtan kana paawar baankingii yoo faana fuudhee deemedha. Kan ishiin bakka kamittuyyuu naa hojjechuu dandeessu malee chaarjiin qabattu jechuudha. Chaarjii bakka turtii sa'aatii tokkorra darbaa lamarra kanarra qabattu keessaa dhumaa. Gizee sana immoo dirqama paawar baankingii kana wajjiniin qabee yoon deeme qofaa jechuudha. Egaa walumaa galatti akka gama kootti dhugaan isin jedha waa'ee waayifaayiidhaan wal qabate kana osoo dhuftanii tooniyyuu asii teelerraa qafoo isaa sana qodaa isaa sana birrii 5,000 bittanii kaatanii isaan dhufanii isinii gamada isiniif diriirsanii isaan isinii qaxxalanii sirriitti hojjetaa kifiyyaa isaa mooyyuu wal darba. Inni suni jaambirii 800 qofa naan jiran deeme gaafadheera amma isa qaxxalachuuf jechuudha. Isheen kun immoo birrii 1,300 itti guuta jiran. Baay'ee tokko jechuudha. Maaliif tuni siimii of keessaa qabdi. Siimii dhuma sanarratti naaf guutu. Garuu gizee isiniif guutan dhugaan isin jedha 4G jedhanii isin guutu. Garuu gaafa gara manaa dhuftan akkasittiin hojjetu. Gadi buusu natti fakkaata jechuudha. Maaliif baay'ee dadhabaadha. Dadhabina qaba. Egaa kana fakkaata waayifaayi achi fudhadhaa koottaa isiniin jechuurra koottaa asii bitadhaatii teelerraa teeleen dhufanii isiniif qaxxalan isiniin jechuun barbaada. Warafaa qabattanii biyyaansi turtii ji'a 2 ji'a 3 booda dhufanii isinii qaxxalu jechuudha. Akkasumas immoo yuutuubiin maallaqa siif kaffalaayi. Koomentii hin barreessina laayikiin goona garuu laayikiin kan kennutti hin mul'isu. Sii kaffalaa moo akkumaan itti dadhabaa jirta jedhanii ijoolleen na gaafatanii turan gaaffii kana jechuudha. Laayikiin isaa dhokataadha. Akkamitti akka dhokate hin beeku. Waggaa tokko dura moo 2 dura jechuudha. Ofuma koofan dhokse garuu irraan hiikni erga sanaa jechuudha. Isinitti laayikii achitti mul'isuu dida. Anatti garuu hin mul'isa. YouTube studio keessatti natti mul'isa. Viidiyoon sun laayikii hammamii akka qabu natti agarsiisa. Namoota kuuwwanitti garuu hin agarsiisu jechuudha. Nan cufe na fakkaata malee rakkoo biraa qabaateeti miti. Akkasumas immoo maallaqa siif kaffalaa jira warri jettanii dhugaa dubbachuu fi aappiin walumaa galatti akka dadhabbii keessanitti kallattii kamiinuu itti hojjettanii irratti hojjettanii isin hin sobne aappii yuutuubii kana qofa jechuudha. Kuuwwan nama soba. Innaa obboleewwan kiyya maal isiniin jechuu barbaade tananii aappii walumaa galatti nama hin sobne aappii yuutuubii kana qofa akka dadhabbii keessanitti
hamma dadhabbii keessanii hamma hojjettan inuma isiniif kanfalaa jechuudha. Kaffaltii immoo asii dhufee osoo hin taane turtii waggaa tokko dura jechuudha. Hamma dadhabbii keessanii bakka walumaa galatti osoo biyya hambaa keessa jiru jechuudha. Nin kanfala hamma itti dadhabdaniin hamma hojjettaniin jechuudha. Kanaaf nuti immoo beektanii ijoolleen keessattuu yuutuubaroota afaan Oromoo kuni wal jajjabeessuu irratti amma kana miti. Waliin jajjabeessinu laayikii akkasuma immoo sheerii waliif hin goonu. Yuutuubaroota garaagaraa hin agartan yoo ta'e jechuudha. Waan sobaa irratti bakka waan safuu dagatee waan baalagee wantoota adda addaa irratti iyyuu nama kumaatama nama bakka laayikii meeqatamaan laalamaa oola. Kanaaf walumaa galatti nuti wal jajjabeessuu irratti dadhabina qabna isiniin jechuu jaaladha. Nasiif kaffalamoo hin kanfalu kan jettan immoo hin kanfalaa. Sirriitti amma hojjettan hamma dadhabbii keessanii inuma isinii kanfala. Yuutuubni nama hin sobu. Keessattuyyuu maal jechuudha aappii poppooma maal jedhan tokko itti barbaade ijoolleen keessan kallattii garaagaraatti sheerii natti gochaa turtan jechuudha. Wanti sun garuu sirrii miti jechaa jiru. Warri maallaqa irraa fudhatanis warri seenanis waan sana hojjetanii arganis sirrii miti jedhu namoonni baay'een jechuudha. Akkasuma gariin immoo sirriidha sirriitti waan gaariidha jedhanii kan leellisanis hin jiranii. Egaa obboleewwan kiyya walumaa galatti maal isin jechuu barbaada? Ijoollee baay'een kan nagaafattan asitti jechuudha. Inni kanfalaa wayittan hin kanfalaa amma isinitti dadhabdan jechuudha. Hamma itti dadhabdan saantiif ammaaf hin taane isiniif herreega. Hamma dadhabbii keessan jechuudha. Hamma namni isiniif laalee hamma namni isin jajjabeesse irratti inuma isiniif kanfalaa. Kanaaf dhaamsi nan isiniif qabu immoo yeroo kamittiyyuu jabaadhaa hojjedhaayi. Maaliif ijoolleen tokko tokko anumtiyyuu jedheera gizee tokko yuutuuba kan koo kana nan gurgura jedhee yaadee ture. Dhugaa maaliif yeroo kanatti birrii isiniif baasa hin gurgurtu. Garuu mootuu yuutuuba kanarratti maallaqa qofaaf osoo hin taane ani hin beeku dhugaa maaliif yoo yuutuuba kana hin hojjenne ta'e biyya ormaa san keessa amma sanayyuu nan tura natti fakkaanne. Asirratti wantoota hedduu jechuudha gaariif yaraa wanti nan hin dabarsiin hin jiru waa baay'ee jechuudha. Ijoolleewwan biyyoota garaagaraati sababa yuutuuba kanaatiin wal baree bakka walumaa galatti yuutuubni kun anaa fi mana barumsaati yoo jettan bakka dhugaadha jedheen fudha jechuudha. Kanaaf maallaqa qofaaf osoo hin taane ani yuutuuba kana cufeetuma sim jedhee mana keessa taa'aa nan oola jedhee yaadu. Nan dabbarama hin dabbaramtanii gaafa ofii keessan immoo yuutuuban hojjenne kan namaallee tasuma galtanii ilaaluu hin dandeessan laayikiin gootan jechuudha. Gaafa kan keessan hojjetaa jirtan garuu kan namaas dirqama waayifaayi ofii jecha waan guuttaniifu irra galtanii ilaaltu namallee ni jajjabeessitu jechuudha. Ani ijoollee baay'eedhaaf koomentii barreessuu baadhullee amma ijoollee baay'een ajalatti maatii nuuf ta'e jettan isiniifan ta'a laayikii nan godha. Taari koomentiin kan koo deebisee maraa waan ooluuf amma waayifaayi sirreeffadhutti jechuudha. Hin mara malee koomentii dafee narraa noofu jechuudha. Kanaaf laayikii godhee laalee nan ba'a sabiskiraabii isiniif hin godha. Ijoollee baay'een immoo naan jettanii osoo hin taane ijoollee keenya ogummaan itti dhufeeyyuu osoo laayikii sabiskiraabii tuqin biran darbuanii. Egaa jabaadhaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa anallee na jajjabeessayi. Sa'aatii ammaa kanatti dhugaa maaliif ijoollee baay'een hojiillee uumne jechuu dandeessanii ni uuma ture. Garuu yeroo kam keessatti immoo hin hojjennaa qofa osoo hin taane ofii keessaniif yeroo kennuu sa'aatii kennuu fayyaa keessaniif bakka jira miti yeroo kennitanii tooniyyuu hammam keessi koo fayyaadha jettanii dhageeffachuun barbaachisaadha. Ani walumaa galatti sa'aatii kanatti biyaansi turtii ji'a 5 ji'a 6 doktorri akka hin hojjenne waan ogeessi fayyaa naaf ajajeef hin hojjetiin hojii humnaa olii bakka deemsa karaallee na dhorke isiniin jechuu barbaada. Kun immoo tuyyuu namni kamiyyuu jaalatee miti. Kanaaf walumaa galatti laayikii godhaa sheerii naaf taasisaa na jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha obboleewwan kiyyaa. Waaqayyo yoo jedhe kana booda waan babbareedaadhaan kan itti fufee isiniif hojjedhu ta'a. Maaliif namni hawaa kan itti guutummoo rabbiidha waan ta'eef. Kanaaf akkana fakkaatan isiniin jedha. Gaafiin keessan immoo turuu isiniif deebi'ee jedhee yaada. Ijoollee baay'een viidiyoo torbee 2 dura darbee irratti jiru gaafiin kun kan na gaafatame walumaa galatti isiniif deebiseera. Waa'ee waayifaayis ta'ee yuutuubiin hin kanfalaa irratti jechuudha. Hin kanfala sirriitti kanfalaa kana duras hojjedhee ture. Waa'ee yuutuubiin hin kanfalaa kana irratti jechuudha. Kanaaf laayikiin immoo dhokataas ta'ee mul'ataas ta'e rakkoo hin qabu. Ana garuu natti hin mul'isa. Isiniin jechuun barbaada. Kana fakkaataa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf tura. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Ammallee yaada babal'aa warri qabdan koomentii jalatti naaf kaa'a. Yaada keessan irraa ka'ee waan kamiyyuu isiniif himaa isiniif dubbachuu nan danda'a. Dogongora siyoon qabadhe immoo dogongorri kee iddoo kan kanatti jedhaati. Dogongora koos natti himaa nan sirradha. Isiniin jechuun jaalladha.
nagaan naaf turaa turtii gaarii buna immoo koottaa dhugaa isiniin jedheeraa bunni kophaa hin ta'u gizee namni isin bira jiru maaliif guyyaa kana kophaa waan mana ooluuf bi'aansi yeroo inni mana jiru noormaalii seerumaanan danfisa shiftingi guyyaa 3 adaarii guyyaa 3 immoo guyyaa hojjetaa gaafa adaarii hojjetu guyyaa 3 mana oola waan ta'eef kanaaf har'ammoo akka chaansii kophaa kun jira bunni kophaa hin mi'aawu garuu bareechee akkaraarrabee dhiyeessee qopheessee jechuudha kophaa namaaf dhugamuu hin danda'amu walumaa galatti siyyaameera dadhabbiin kee kaleessas maal akka ta'e isinitti agarsiiseera nagaan naaf turaan isin jira turtii gaarii.